fayyaar kafuun eekam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Meedaa Niitoork odeessaalee keenya kan guyyaa irraa qabannee jirra. Qopheessee dhiyeessuun kan isin faana turu waan boonnoo waa beekoti. Isinis hanga xumura sagantaa kiyyaatti akkana faana turtan kabajaan isin affeera. Odeessa keenya guyyaa har'aatiin mata duree jalqabaa irratti lootee galtoonni maqaa waraana bilisummaa Oromoo dhaachuun waraanicha gidduutti burjaajii uumuu barbaadan akka dhaabbatan dhaamamuu isaa odeeffannee jirra. Qindeessineerraa isin biraan keenya. Godina Arsii Lixaa aanaa Gada Basaasaa keessatti manneen 32 waraana maafiyaa piipin yoo gubatu ajjeechaanis raawwatamaa jiraachuunis dhagahamee jira. Wantoota odeeffanneerraa qindeessineerraa isin biraan keenya. Mata duree keenya sadaffaatiin godina Gujii aanaa Gorodoolaa gandoota baadiyyaa garaagaraa keessatti rakkoon nageenyaa babal'atee itti fufaa jiraachuus jiraattonni himanii jiru. Kanneenis wantoota qindeeffanneerraa isin biraan keenya. Mata duree keenya dhumaatiin dura ta'an paartii Koongireesii Federaalawaa Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa mariin mootummaa Itoophiyaa waliin taasifamu bu'aa hin qabu jedhaniiru. Irra deebiin akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Niitoork. Lootee galtoonni maqaa waraana bilisummaa Oromoo dhaachuun waraanicha gidduutti burjaajii uumuu barbaadan akka dhaabbatan dhaamamee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo sirna nama nyaataa saba Oromoo balleessuu barbaadu saba Oromoo irraa qolachuun goleewwan Oromiyaa hundaa keessatti miseensota isaa qindeessuun kan ijaaramedha malee kutaa fi ganda akkasumas garee addaa ittiin waamamu akka hin qabnes ni amanama. Kaayyoo waraana bilisummaa Oromoo waanjoo garbummaa saba Oromoo irratti fe'ame cabsuuf malee kaayyoo warra kutaa fi gandaa wal qooduun ajandaa sobaa hafarsanii milkeessuu akka hin taanes miseensonni waraanichaa ija jabinaan dubbachaa ta'ee jiru. Gartuun ajandaa mootummaa PP irraa fudhachuun maqaa waraanichaatiin ijaaramuun saba Oromoo gidduutti burjaajii uumuuf tattaaffatanis akka hin milkoomnee fi sabni Oromoo bo'oo tokkicha waraana bilisummaa Oromoo keessa yaa'uun qabsoo waanjoo garbummaa cabsuuf taasifamu keessatti qooda akka qabaatanii dhaamamaa jira. Bakkoota waraanni bilisummaa Oromoo socho'u hundattuu gumaatii uummataa barbaachisaa waan ta'eef tumsi waraanichaaf taasifamus jabaatee akka itti fufus gaafatamaa jira. Hunda caalaa waraana bilisummaa Oromoo ilaalcha qoodinsaa keessa galchuuf yaaluun kan bu'aa hin qabnee fi waraanichis Oromiyaa malee ganda yookaan kutaa tokkollee akka hin qabne beekuun barbaachisaadhas jedhamee jira. Yeroo gargaraatti namoonni ajandaa adda addaa uumuudhaan waraana bilisummaa Oromoo gidduutti miseensota isaa gidduutti qondaaltota waraana isaa gidduutti ajandaa uumuudhaan wallabdeen akka uumamu kan uumame immoo akka babal'atuuf namoonni irratti hojjetan akkasumas miidiyaaleen irratti hojjetan waan jiraniif kun isaan hin baasu barbaachisaas miti yoo ta'es immoo milkooftanii jedhamuudhaan itti dhaamamaa jira. Gamoo kanaan miseensi waraana bilisummaa Oromoo kunis ergaa isaa kana dabarfatee jira. Ergaa isaa kana waliin haa caqasnu. Affeerraa keenya. Kan har'a nu diiguuf tattaaffii godhan, gandaan nu qoodan, amantaan nu qoodan, lagaan nu qoodan, ni waraana bilisummaa Oromoo, biyyi keenya Oromiyaa, dhiigi keenya Oromoo, waa'ee Oromummaaf waa'ee Oromiyaa malee gandayyuu hin qabnu biyyi keenya biyya Oromiyaa. Kanatti irbuu seennee baan, kakannee baan, afaan qawween, rasaasaan irbuu walii seennee baan. Ani ilma Oromoo Oromiyaaf ba'e, Oromummaa koo eeggachuuf ba'e, mirga ilmaan Oromoo tiksuuf ba'e. Gandummaan nu keessan jiru, amantaan ol qooduun nu keessan jiru. Seenaa gurguddaa jaallan qabsoo hoggantoonni abaa'oo kanaan dura nuyi amantaadhaaf hin baane, Oromoodhaaf baane, Oromoof jennee baane amantaan hin galu jedhanii walirratti wareegaman nu gidduutti galtee guddaa ta'eeti hafe. Akka nu sana yaadannu ta'uudhaa qabna. Akka isaanii sana ta'uudhaa qabna. Kanaaf waan jedhamu, waan kijibaa, waan sobaa sana keessaa namni kamiyyuu ba'uudhaa qaba. Godina Arsii Bahaa aanaa Gada Basaasaa keessatti manneen 32 waraana Itoophiyaatiin gubachuu fi ajjechaanis raawwatamaa jiraachuun dhagahamee jira. Taateen ilmaan Oromoo irratti mootummaa Abbaa Irree Koroneel Abiyyi Ahmediin Oromiyaa keessatti adeemaa jiru sadarkaa sanyii daguuggaa irra ga'uun akka sabaatti yaaddoo lubbuun jiraachuu keessa namoota galchee jiraachuun isaa ni beekama.
Bifamu kanaanis bitootessa 22 bara 2024 irraa eegalee godina Arsii Bahaa aanaa Gada Basaasaa keessatti manneen jiraattota 32 ta'an Cofiraa Shaashee fi Cofiraa Hulluqoo jedhamu keessaa waraana maafiyaa PPtiin gubachaa jiraachuu jiraattonni himaniiru. Namoota manneen jalaa gubate maqaan isaanii muraasni Muktaar Haji Kadir mana tokko kan jalaa gubate, Jamaal Haji Kadir mana 5, Mudii Burqaa mana 6 yoo ta'u, Galatoom Useen jalaa immoo mana tokko, Abuuna Badhaasoo mana 2, Raayiyyoo Horotoo mana tokko, Bakar Leenjisoo mana tokko, Guddataa Leenjisoo mana tokko, Badhaasoo Faanoo mana 2, Abdallaa Faanoo mana 6, Amaanoo Badhaasoo mana 2, Abdurrahmaan Burqaa mana 2 fi Ashim Galatoo mana 2 qabeenya keessa jiru wajjin gubanii barbadeessuun isaaniis beekamee jira. Qaamoleen nageenyaa kunneen akkuma godinaalee Oromiyaa biroo keessatti dalagaa turanii fi dalagaa jiran godina Arsiilee aanaa garaagaraa keessattis manneen uummataa bobba'uudhaan barbadeessaa akka jiranii odeeffamaa jira. Keessumaa immoo ilmaan keessattuu waraana bilisummaa Oromoo keessa jira. Isinis waraana bilisummaa Oromoo soortuu eeruu laattuu fi isintu bobbaasa jedhamuudhaan namoota gurguddoodhaan daa'immanii beekaadhaan wallaalaatti nama dararaa jiru. Manneen jireenyaa uummataas gubaa jiru. Kanaanis yakka namoomaa guddaa uummata irratti dalagaa akka jiranus odeeffannee jirra. Heeruun keenya guyyaa irraa ba'es aanicha keessatti dararaan qaamolee nageenyaa mootummaatiin dalagamaa jiran kun daran jabaachuudhaan uummanni yaaddoo lubbuun jiraachuu keessa seenee akka jiru odeeffanneeti jirra. Oduu ajjechaa wal qabatuun ammoo obboloota obbo Mudii Burqaa namoota 2 kan maqaan isaanii ammaaf nuun geenye akka ajjeesan dabaluun jiraattonni dubbataa jiru. Adiroonni gurra sirna bilxiginnaa ta'uudhaan adda durummaan gocha hammeenya raawwachiisaa jiranis maqaan isaanii Muhammad Kadir Bulchaa Aanaa, Kadir Huseen dhimma nageenyaa aanichaa, Jamaal Galatuu fi Jamaal Abdurroo akka ta'anis beekameeti jira. Mootummaan Abbaa Irree Itoophiyaa caasaa farra namoomaa ta'an ijaaruun namoota dararaa jiraachuunsaas kan yaadatamudha. Abiyyi Ahimad akkuma gara aangootti dhufeen namoota quuqama sabaa qaban aangoorraa kakaasuudhaan namoota bara sirna wayyaanii yookaan sirna hiyyaadigi duraanii sana aangoorra turan namoota boochisaa fi dararaa turan irra caalaa immoo kan qabsoo qeerrootiin aangoorraa ari'aman sana aangootti deebisuudhaan dararaa olaanaa uummata Oromoo irratti raawwata akka jiru ni beekama. Akka fakkeenyaatti namni godina Arsii keessatti yakka namoomaa guddaa dalagaa ture jedhamee himamu Awwaluu Abdiiti. Awwaluu Abdii yeroo ammaa kana aangoo guddaan kennamuudhaan ittaana pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa ta'eetii jira. Kan akka fakkeenyaatti isinii kaafne malee namoonni gurguddaan aanota garaagaraa keessatti yakka namoomaa guddaa sabarti dalagaa turan yeroo ammaa kana aangoo guddaan kennamuufiidhaan hojii isaanii hojjetaa turan sanaafis beekamtiin kennamuudhaan Oromoo akka dararanuuf namas akka ajjeesanuuf aangoo guddaan muudamanii jiru. Gochi godina Arsii aanaalee Sirkaa fi Gada Basaasaa keessatti raawwatamaa jiru kunis fakkeenyuma namoota kanaati jedhameetu dubbatamaa jira. Maaturee keessa daffaatiin godina Gujii aanaa Goorodoolaa gandoota baadiyyaa garaagaraa keessatti rakkoon nageenyaa babal'atee itti fufee jiraachuu jiraattonni himaniiru. Akka jiraattonni gandoota baadiyyaa aanaa Goorodoolaa himanitti mootummaan maqaa hariiroo waraana bilisummaa Oromoo waliin qabdu jedhuun waraana garas bobbaaseen hawaasa nagaa ajjeesaa fi reebicha hamaa irratti raawwataa jiras jedhanii jiru. Bitootessa 20 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti aanaa Goorodoolaa ganda Raaroo jedhamu keessatti waraanni mootummaa nama 2 kanneen maqaa isaanii Haroo Duubaa fi Diidoo Odaa jedhaman rasaasaan ajjeesuunsaas dhagahameeti jira. Dargaggoonni waraana mootummaatiin ajjeefaman kunneen hidhata siyaasaa tokkollee kan hin qabnee fi hojii daldalaa irratti bobba'anii jireenya isaanii kan geggeeffatan akka ta'anis jiraattonni himaati jiru. Aanichuma ganda Bokkolaa jedhamutti bitootessa 21 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti boombii waraanni mootummaa darbateen dubartoonni 2 kanneen maqaa isaanii Daraartuu Daadaa Gammadaa jedhamuu fi Miirat Gumii jedhamtu battalumatti ajjeefamuu maddeen keenya GMN fi erganii jiru. Kana malees aanaa Goorodoolaa ganda Adaadii jedhamutti meeshaa waraanaa gurguddaa waraanni mootummaa bobbaasee dhukaaseen qabeenya uummataa barbadaa'uu jiraattonni himaati jiru. Kana malees loon 30 ol rasaasa mootummaan rukutaman keessaa 12 kan nama Nagasoo Mokonnaa yoo ta'an loon 8 battalumatti dhumanii 4 akka malee madaanii jiraachuus jiraattonni himanii jiru. Nama tokko jala loon 30 bakka tokkotti sa'a tokkotti oggaa jala barbadaan namni sun miira akkamii keessa akka seenu tilmaamuun namatti ulfaatu. Haaluma wal fakkaatuun godina Gujii lixaa aanaalee hedduu keessatti waraanni mootummaa ajjechaa suukanneessaa hawaasa nagaa irratti raawwataa jiraachuus maddeen garasii himaati jiru. Godina Gujii lixaatti aanaaleen haala
hammaataa keessa jiru jedhamanii heeraman aanaalee dugdaa daawwaa, bulee horaa, galaanaa fi abbayaati. Gandoonni baadiyyaa aanaalee godina Gujii lixaa kanneen jalatti argaman yeroo ammaa waraana mootummaatiin shororkeeffamaa akka jiranii fi lubbuun namoota darbaa akkasumas qabeenyi mancaa akka jiru jiraattonni GMN fi ergaa erganiin himaniitu jiru. Hidhattoonni mootummaa meeshaalee gurguddaa gara qe'ee uummataatti dhukaasuun gocha farrummaa raawwataa jiru. Qabata waraana bilisummaa Oromootu as jira jedhuun gocha badii hamaa raawwataa akka jiran gabaasaa turuun keenyas ni yaadatama. Maturee keenya dhumaatiin durataan paartii Koongireesii Federaalawaa Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa mariin mootummaa Itoophiyaa waliin taasifamu bu'aa hin qabu jedhaniiru. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed guyyaa kaleessaa hooggantoota paartilee morkattootaa garaagaraa waliin waajjira isaaniitti mari'achuun isaanii ni yaadatama. Mariin guyyaa kaleessaa geggeeffame kun kaayyoon isaa hojiiwwan kanaan dura raawwataman irratti yaada paartilee siyaasaa morkattootaa walitti qabu akka ta'es muummeen ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed fuula miidiyaa hawaasaa isaanii irratti maxxansuu isaanii irraas baruun danda'ameera. Marii kana irratti wantoonni kaan ammattiifamiti gama kaaniin gartuun paartilee mormituu kookasii jedhamuun waamanu akka hin hirmaanne Piroofeesar Mararaa Guddinaan himaniiru. KFO fi ABO dabalatee paartileen 13 muummichi ministeera Abiy Ahmed irraa waamichi marii dhiyaatuufis akka hin hirmaanne beekameeti jira. Piroofeesar Mararaan mariin Abiy Ahmed waliin taasifamu bu'aa hin qabu, tiyaatirii hojjechuudha, rakkoo biyya gubbaatti dubbachuu erga dhiisanii turaniiru, mariirraas ni baqatu, marii dhugaa hin barbaadani, kanaafuu isaanis ta'e ofii keenyas rakkisuu hin barbaannu jechuudhaan maaliif akka marii sanarraa lagatan ibsaniiru. Piroofeesar Mararaa Guddinaa itti dabaluun marii geggeessuu waggaa 6 dura biyya keessatti yaalleerra, biyya alaattis biyyoota 3 keessatti yaalleerra, Niizerlaand, Ingilizii, Afrikaa Kibbaa dhaqnee muuxannoo rakkoo jiru hubanneerra. Mootummaan karaa sana mootummaan deemuu hin barbaadu, aangoo yookiin du'a jedhee itti deemaa jira. Kanaafuu marii bu'aa qabeessa hin taane kana irratti hirmaachuu dhiifne jechuun dubbataniiru. Rakkoo uumamuuf jiru dursanii raaguun kan beekaman Piroofeesar Mararaan muummichi ministeeraa Abiy abbaa irree akka ta'an dursanii dubbachuun isaaniis ni beekama. Oromoon masaraa Minilik seene ofii bada yookaan Oromoo balleessa jechuun isaaniis kan yaadatamudha. Rakkoon biyya Itoophiyaa akka furamuuf yeroo jalqabaatiif waraqaa qorannoo kan dhiyeessan Piroofeesar Mararaan muummichi ministeeraa yaada furmaataa namni isaaf dhiyeessuu hin fudhatu, yaada isaa qofa walitti qabee nutti himuu barbaada jechuun isaaniis kan beekamudha. Durataa paartilee KFO fi Madirak kan ta'an Piroofeesar Mararaan paartiin isaanii marii bu'aa hin qabne Abiy Ahmed waamu kamirrattuu akka hin hirmaannes dubbachuun isaanii ni beekama. Abiy Ahmed baatii kana keessa qaamolee garagaraa wajjin marii geggeessaa turuun isaanii yaadatama. Abbootii amantaa, abbootii siyaasaa, daldaaltota, dargaggoota, dubartoota ka guyyaa kaleessaa immoo paartilee siyaasaa wajjin marii geggeessaniiru. Marii sana irratti yaada namoonni dhiyeessan hundarraa akka hubachuun danda'amutti Abiy ifaan dura maal godhu magaalaa Finfinnee keessa naannessuudhaan wantoota ijaaraman kanneen akka muuziyeemii saayinsii, ijaarsa yaadannoo Adwaa, daandii magaalaa Finfinnee wantoota kana eegga daawwachiisanii booda kan gara mariitti geessanu. Hirmaattonni marichaas jalqaba irratti kan isaan yaada dhiyeessan galataa fi Abiyyiidhaaf harka rukuchiisuu akka isaan dubbatanu. Piroofeesar Mararaanis gocha kana waan irratti baran natti fakkaata. Hojii isaa akka himachuu barbaadu kanaafis immoo akka galata barbaadu ta'uusaa Piroofeesar Mararaan waan irratti baran fakkaata. Ayyaani kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoorkii odeessaaleen keenya kan guyyaarsaaf qabanne kanneen hangasii turanii qopheessee dhiyeessuun kan isin biraan ga'e Bunnoo waa beekoti. Isinis qophiileen keenya yeroo hundumaa akka isin bira ga'uuf toora YouTube Gullallee Miidiyaa Neetwoorkii saabskraayibii godhaa isiniin jenna. Wanta nu daawwattaniif galatooma.